Heka hoduu keenya guyyaa har'aatiin hoduu hijootiin yuunivarsiitiiwwan biyyattii garaagaraa keessatti barattoonni mormii sagantaa ministeerri barnootaa baasee mormuu hordofee poolisiin federaalaa fi naannoo barattoota irratti tarkaanfii fudhataa jiraachuu barattoonni himanii guutummaa isaa qabannee isiniif dhufneerra. Akkasumas waa'ee hulaa galaanaa irratti Eertiraa fi Itoophiyaan maal jedhanii wal himachaa jiru kan jedhu irrattis qindeeffannee dhufneerra. Hanga xumuraatti nu faana bu'aa. Akkam jirtu hordoftoonni eebbaa broadcasting warreen maatii keenyan ta'in ammuma subscribe gochuun mallattoo bilbilaa tuqaa komentii jalatti yaadaaf qabdan nuuf kaa share gochuun hiriyoota keessan bukkee geessisaa oduu wajjin turtii gaarii. Yuunivarsiitiiwwan biyyattii garaagaraa keessatti barattoonni mormii sagantaa ministeerri barnootaa baasee mormuu hordofee poolisiin federaalaa fi naannoo barattoota irratti tarkaanfii fudhataa jiraachuu barattoonni himanii. Dhaabbileen barnootaa olaanoo biyyattii hedduu keessatti barattoonni hiriiraa akka hin baanee fi poolisiin ittisaa jiraachuu barattoonni himanii jiru. Ministeerri barnootaa barattoonni bara kana eebbifamuu isaaniitiin dura waggaa tokkoo fi ogummaa baratanii hawaasa tajaajilu achi booda akka eebbifaman jechuun labse. Barattoonni yuunivarsiitiiwwan garaagaraa labsii kana mormaa jiru. Yuunivarsiitiiwwan akka Madda Walaabuu, Arsii, Amboo, Salaalee, Jimmaa, Walqixxee, Arbaa Minch, Jinkaa, Hawaasaa, Dirree Dawaa, Diillaa, Jijjigaa, Walaayitaa Sooddoo, Wachaamoo, Odaa Bultum, Arammayyaa, Bulee Horaa, Asuusaa, Booranaa, Wallaggaa, Mizenteeppii, Finfinnee, Mattuu, Dambidolloo fi kanneen biroo keessatti hiriirri mormii adeemsifamaa jira. Itoophiyaan yaada hulaa galaanaa argachuu jedhuun Eertiraa irratti waraana labsaa jirti jechuun ministeerri odeeffannoo biyyattii Yemaanee Gabre Masqal ibsanii. Paartiin badhaadhinaa waraanaa Eertiraa irratti labsuu barbaaduu fi sababa gahaa qabaachuu isaa ibsaa jira jechuun ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yemaanee Gabre Masqal fuula X irratti maxxanse. Osoo adda hin kutiin humna hulaa galaanaa walabatee argachuu fi humna waraanaa galaana diimaa irratti ijaaruu qabna jedhanii dubbii summaa labsuun walabummaa Eertiraa fi harrabsoodha jechuun Yemaanee Gabre Masqal fuula X irratti maxxansanii. Paartiin badhaadhinaa waggoota lamaan darbanii fi waraanaa Eertiraa irratti labsuu barbaaduu fi yaada uummataa hubachuu fi gochaa seera qabeessa of tiksuu fudhatame fakkeessuu fi hojjechaa ture jechuun himatanii. Foorumii imaammataa haalaa jedhu yuunivarsiitii Finfinneetti qophaa'e irratti ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Geediyoon Ximooxiyoos gochaa Eertiraan yeroo dheeraa fi Itoophiyaa nagaa dhoowwachuu fi hojjettu jedhu dhiyeessanii ture. Dr. Geediyoon waltajjii ambaasaadderoota dabalatee dippiloomaatota biyyoota garaagaraa irratti hirmaatanii kana irratti dhimmoota yeroo gaanfaa Afrikaa ilaalchisuun ilaalchaa fi imaammataa mootummaa Itoophiyaa dhiyeessaniiru. Yemaanee Gabre Masqal dubbii Dr. Geediyoon Ximooxiyoos dippiloomaatotaaf dhiyeessan kanaaf deebii kennanii. Dr. Geediyoon Ximooxiyoos foorumichaa irratti sarbamaa Eertiraan tokkummaa daangaa fi walabummaa Itoophiyaa irratti raawwatu ilaalchisee ejjennoo mootummaan federaalaa tarkaanfii fudhachuurraa of qusachuu agarsiisan yeroo hundaa akka itti hin fufnee fi kan daangaa hin qabne godhamee fudhatamuu akka hin qabne himaniiru. Dr. Geediyoon Itoophiyaan foxxoquu Eertiraatiin duraa fi booda sababii qabeenyaa buufata Hasab irratti baasteen olaanaatiin dhimma Hasab dhimma ijoo mootummaa federaalaatiin dursii kennamuu fi akka ta'e ibsaniiru. Ministeerri muummee Abiy Ahmed dhiyeenya paarlaamaatti yeroo dubbatanii hulaa galaanaa Hasab akkamiin dabarfamee akka kenname sanada tokkollee argachuu hin dandeenye jedhanii ture. Yemaanee Gabre Masqal maxxansa isaa Sadaasa 15 bara 2025 kanneen Itoophiyaan hulaa galaanaa walabatee argadha jechuun paartii badhaadhinaas seenessaa kana irra deddeebiin dubbata jedhe. Itti dabaluuni himannaa Eertiraa irratti dhiyaatuu fi Isaayyaastuu Itoophiyaa jeeqa jedhu dhugaarraa kan fagaatee fi kanaaf sababa ta'uu kan hin dandeenyedha jedhani. Eertiraan biyya xiqqoon kun waggootaa fi biyya guddaa hangana jeequu dandeessi taanaan humna addaa qabdi jechuudha kan jedhan Yemaaneen waldhabdeen naannoo Itoophiyaa keessatti deemaa jiru rakkoo bulchiinsaa mataa isaaniirraa kan maddedha jechuun
deebisum. Ulaa galaanaa hasabii fi waa'ee waraanaa Itiyoo Eertiraa ilaalchise akkamiin akka raawwatame ragaan jiraachuu kan himanii Yemaanee Gabre Masqal waliigaltee warra raawwataman jedhanis ibsaniiru. Ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yemaanee Gabre Masqal waraanni walabummaa Eertiraa waggoota 13 ture